Kun gaafa qeerroon qabsoo gootuu jechuudha. Nurraa baafadhu nurraa gali jechaa jirti wayyaaniin. Haala kana wayyaaniin qulfii darbitee qeerroo harka buuftee qeerroon qulfii fudhattee jirti jechuudha. Wayyaaniin karatti buutee jirti. Kuni Abiyyiidha. Ammas dhaabatee laaluu jira jechuudha qeerroo tana. Dhakaa duuba taa'ee qeerroo ficcisiisaa ture amma aangoo fudhachuuf akkana fiigaa jechuudha. Amma bira dhaqee qeerroo kadhataa jira jechuudha. Wayyaanii firraariinee jirra. Nuti walitti hafee nuti tokko. Kana booda mootummaa dhaabannee waliin deemne jechaa jira jechuudha. Uummata wal bulchaa kadhataa jira jechuudha qeerroo. Amma qeerroon ilma abbaa gadaa jettee harka dhaafii jirti jechuudha. Qulfii kennanii fi masaraa galaa jira amma bakka. Qulfii masaraa fudhatee jira itti seenee jira jechuudha. Oofuun beeku amma oofuun wallaala akkuma seenii kaasuu wallaala jechuudha. Amma Jawaar mootummaa keessan jabeeffadhaa matoora kaasafii jedhee jechuudha. Haala kanaan qeerroo fi uummanni harka dhaafii jira jechuudha. Jawaar illee gaafa kana bilisoomnee nuun jedha. Ammas matoorri harkaa cufatee jechuudha. Maaliif dandeettii waan ittiin qabnee fi waan hin beekneef jechuudha. If nyaatee jechuudha. Namni waan hin beekne gaafa itti seene akkana wal jira kata. Uummanni irraa duude jechuudha. Amma bakka kun guruu nun geessu gar nun geessu jechuudhaan namni shakkiidhaan irraa duuduu eegale jechuudha. Takkuma takka nama deemaa jedheen boodantaa keessanii boodanii moo dhuftanii. Haala kanaan namni takka takkaan osoo irraa bu'u faarsee bulaan qofti irratti hafee jechuudha. Imala alaal aboo kee kiyya hojii keenyaa bareedallee barakuma isaatti jirate. Yeroo inni keessa gabbu'eef lallaalu wanii takka hin jirre duwwaadha. Kophaa isaatii fi faarsee bulaa qofa bira jira jechuudha. Faarsee bulaan duwwaa qabu wannaatuma dibbeetuma maali dibbeen maal fidaree jechuudha. Uummanni maal tahee jeen uummanni si jibbeetiin si bira yaa'ee jeen ati makiinaa ofuun beektu biyya bulchuu hin dandeettu. Tumi jireen dibbee bakka kophuma kan ta'e amma makiinaa nama kaasuuf dhabee moggaa deddeema jechuudha. Uummanni hundi jalaa dhumate kophaa isaa jira jechuudha. Amma biyyiin maal tafe amma aduun itti dhiitee jirti jechuudha bakka jalaa dhahi bakka amma.